akkaataa viidiyoo YouTube irra post gootan irraa maallaqa irraa argachuu dandeessan. Viidiyoo chaanalii YouTube irra post gootan irra ka YouTube irra post gootan gaa viidiyoo sana irra haala kamiin akka maallaqa irraa argachuu dandeessan. Viidiyoon sun akka galii isin herreegu haala kamiin akka beeksisa irratti hidhattan isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo YouTube irra post gootan ka kanaan dura post gootan ka hammallee post gochaa jirtanuu fi akkasuma viidiyoo gabaabaa ta'e viidiyoo daqiiqaa dheeraa ta'e beeksisa karaa sirrii ta'een akka inni galii isin herreegu yookaan immoo qarshii isin herreegu haala kamiin akka irratti hidhattanuun karaa sirrii ta'een isin agarsiisaa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Egaa chaanalii YouTube keessanii monetaayiz gootanii booda kan isin viidiyoo irratti beeksisa hidhattanu. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuu viidiyoo irra dhaggeeffatan like ta'uun eegala akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf godinyaa keessanii share godhaa isiniin jedhaa viidiyoo dhaggeeffatan like ta'uu hin dagatinaa. Akkasuma gaa namoonni chaanalii YouTube hin eegalin chaanalii YouTube maallaqa ni kafala akkasuma chaanalii YouTube banachuudhaan gaa namoonni baay'een Itoophiyaa keessa taa'u biyya alaa taa'uudhaan qarshii irraa argachaa jiru. Namoonni hangoonaa hin banatin chaanalii YouTube maallaqa haala kamiin kafalaa akkamitti banannaa isa jedhu hunda isinan barsa chaanalii YouTube kooti jala post godheen jira akkaataatti banatan akkaataatti eegaltan hundaa jala galtee irraa barachuu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti immoo eega monetaayizii taatanii beeksisa haala kamiin keessa irratti hidhattanu karaadhaan gaa viidiyoo post osoo gootanuu kan isin irratti hidhachuu dandeessu. Ammallee kaasiitingilee ammallee sirreeffachuu qabdus ni jira. Bilbila keessa irraa Google Chrome seentu jechuudha. Beeksisa irratti hidhachuudhaaf Google Chrome yookaan internet browserii itti fayyadamtan bilbila keessa irraa eega seentanii YouTube asirra jiraachuu qaba. Yoo YouTube asirra hin jirre asirratti ni barreessitu. Bakka kanatti studio.com yookaan immoo youtube.com jettanii yeroo isin barreessan isinii ba'a jechuudha. youtube.com jettanii ni barreeffattu isin. youtube.com yeroo isin jettan isinii ba'a. YouTube irra tuquu gara fuula duraan yookaan immoo YouTube studio.com jettanii barreeffattu. Yoo barbaaddanis YouTube chiraa qabaatan irra tuquudhaan jechuudha. Gara YouTube Studio Google Chrome ni deemtu jechuudha. Asirratti desktop site gochuun dagatanaa gubbaarraa tuqaa sadi tuquudhaan mallattoo kana sanduuqa kana desktop site gootan akka inni bifa kompiitaraatti isin deebisuu jechuudha. YouTube Studio irraa eega seentanii gaa YouTube Studio irraa seentu karaa chaanalii YouTube keessanii jechuudha. Achirra eega seentanii haala kanaas ni banaa asirratti bilbilli kan koo garuu dhaabiyaan jira ofitti harkee isin agarsiisa. Yeroo viidiyoo post gootan monetization keessatti tokko isinii baati. Monetization kana on gootu jechuudha. Osoo viidiyoo post gootanuu yookaan isin beeksisa irratti hidhattanu. Monetization keessatti kana egaa on irra ni kaattu itti bantu. Eega monetizii taatanii yookaan immoo moonii taatanii beeksisa karaa kanaan kan isin irratti hidhachuu dandeessan. Kun hundinuu beeksisa yeroo namni viidiyoo keessan daawwatu beeskifni kun viidiyoo keessa dhaquudhaan qarshii isinii herreegaa jechuudha. Malee YouTubein karaa biraa akkasuma karaa hedduu jira. Asirratti viidiyoo isin post gootan irratti beeskisa isinii akkasuma akka isinii viidiyoo keessa irratti beeskisa namatti agarsiise namni beeskisa sana ilaalee inni qarshii isinii herreegaa jechuudha. Asirratti gaa wantoota hedduu jiru dubbisuu dandeessu herrega tuquudhaan. Asirratti sanduuqa kanatti raayitii kennitu yeroo viidiyoo post gootan isinii baasiitiin kun sanduuqa raayitii kennuudhaan gubbaarraa bakka adii kaanii tuqxu jechuudha. Salmiit ni gootu jechuudha. Wal qunnamsiistu beeksisa bakka takkatti viidiyoo hundarratti beeksisa isinii hidhaa jechuudha. Siitingiin kun viidiyoo hundarratti bakkatti beeksisi akka itti dhaqu isinii godhaa jechuudha namatti. Viidiyoo hunda jechuudha ka chaanalii hunda bilbila keessaa ka chaanalii isin qabdu irratti bakka tokkotti kan inni irratti isinii hidhu. Haala kanaan gara fuula duraa darbatu asirratti yeroo viidiyoo post gootan gara fuula duraatanii viidiyoo post gochuu dandeessu. Inni kabraa inni guddaa isin hidhachuu qabdan asirratti mallattoon doolaara takka ni mul'atte jechuudha. Inni ammas isin agarsiisa yeroo viidiyoo post gootanu. Inni kun immoo mallattoo doolaara kaanii tuqxu Google Chrome YouTube Studio keessaa mallattoon doolaara kun yeroo isin monetaayizii taatan isinii baate jechuudha. Asirratti bilbila koo dalga ciibseen isin agarsiisa. Barreeffamni waan ta'e akkasuma waan dhiyaate bilbila dalga ciibsee yeroo isin agarsiisu gaa kanneen kun asirra gubbaa kana jiran indaalleen isaa karaa itti galii argattanudha chaanalii YouTube irra. Karaalee ittisin maallaqa irraa argattanudha. Super chat, super thanks, membership dhaaf akka super ars, show ars jira, shopping jira, brand content jira, wantoota baay'eedha jechuudha. Siitingilee kana hunda on gochuudhaan galii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Asirra gaa mallattoo doolaaraa yeroo tuqxan asirratti haala kanaa isinii ba'a. Siitingiin kun hundi onii ta'uu qaba. Super sticker bakkee overview irratti dubbatti deebisuudhaan isin agarsiisume. Overview watch page arsiidha. Watch page arsii jechuun viidiyoo yeroo daawwatamu awwala beeksisa ilaalame ka'ee akkasuma namni beeksisa itti dhaqaa sana booda viidiyoo keessan daawwachuu eegala inni achumaan maallaqa isin eegala jechuudha. Short feed ars viidiyoo gabaabaa. Short feed ars viidiyoo gabaabaa. Overview jala hunda isinii baasa raawulee kanatti hunda isaa bakkatti isinii baasa. Garuu overview ka jedhu taane watch page arsiidha. Watch page arsiin viidiyoo akkasuma isin viidiyoo dheeraa wal makatee viidiyoo hunda bakkatti kan inni isin agarsiisu. Garuu short feed arsiin kun viidiyoo gabaabaa isin
post gootan irratti video gabaabaa jechuudha deeqaa tokko ta'e deeqaa lama ta'e maallaqa irraa argachuu dandeessudha jechuudha YouTube irra eega post gootanii video sana view anguma inni qabuun qarshii isin herreega doolaara saantimaa qabee isin herreega amma asirratti saantima lameedha garuu yoo namni baay'een herreege ilaa doolaara hedduu irraa argattu moovii bakka itti kaanii video gabaabaa bicha lama kun asirratti short feed arsii keessaa asirratti revenue bakka jiru kaawwattu yeroo tuqxan siitingii afurtu isinii ba'a short feed arsii irra yeroo tuqxanii moovii keessa yeroo seentan siitingii gubbaa kaatti isinii ba'u jira asirratti ol xaa'uudhaan gaa short video gabaabaa isin post gootan moovii bakka itti kaatuudhaan viidiyoolee isin post gootan hunda isin agarsiisa bakka itti video gabaabaa qofa jechuudha akka inni maallaqa isin herreegu isinitti agarsiisaa jira asirratti garuu eega keesseentanii siitingii kana oonii gochuu hin dagatinaa gubbaarra ka jirtu kana oonii gootu akka inni video gabaabaa irratti doolaara isin herreegu jechuudha yuutuubiin eega oonii gootan irraa olee gatti viidiyoo isin post gootan viidiyoo gabaabaa qofa isin agarsiisaa jechuudha kanaafuu viidiyoo gabaabaa irrattis maallaqa argachuu ni danda'ama jechuudha yuutuubii irraa karaa sirriitiin asirraan keessin oonii gochuu dandeessan hamma dudduubatti deebuudhaan kabraa isin agarsiisu dudduubatti eega deebitanii karaa lamaanii garuu keessin itti banuu dandeessan kabraa YouTube Studio application irraanis inuma mul'ata itti banuu dandeessu yookaan immoo oon gochuu dandeessu jechuudha dudduubatti yeroo deebitan akkasuma watch short feed arsii taane membership akka gruppiitti akkasuma uumuu dandeessu amma asirratti super gift yookaan immoo super chat fi gift jechuudha akka namni isinii kennu channel YouTube irratti giftiin namaa kennama namni viidiyoo kan keessa jaallate viidiyoo keessan jalatti bakka komantiitti ta'e join godhee gift isinii kennuu danda'a jechuudha namni kanaafuu asirratti super and gift bakka yeroo kaatu siitingilee kana hundaayyuu arfanu oonii ni gootu jechuudha oon gootu jechuudha inni kabraa shoppingii guyyaa biraa sin agarsiisa affiliating osoo viidiyoo beeskisuudhaan akkasuma qodaalee adda addaa beeskisuudhaan galii irraa argachuu dandeessu qodaa adda addaa liinkii isinii kennama affiliating liinkii isinii kennama yeroo isin beeskiftan qodaa akkasuma footoo isinii kennama story irratti banuudhaan footoo adda addaa namarraa fuutanii bilbila ta'ee kompiitara ta'ee waan akka meeshaa uffata beeskisuudhaan maallaqa argachuu dandeessu karaa hedduudha garuu asirratti kan jiru shopping kan jedhu kana viidiyoo guutuun isinii qabadhee isinii dhufa akkaataatti affiliating liinkii akkasuma hojjechuudhaan yookaan liinkii fudhachuudhaan beeskiftanii galii argachuu dandeessan viidiyoo guutuu isin agarsiisa membershippiis akkasuma viidiyoo qophaa isinii waraaba haala itti bantanu hamma gara YouTube namoonni bilbila fayyadamtan YouTube Studio appii bilbila irratti fayyadamtanu bilbila keessa irraa gaa appii YouTube Studio irraa seentu jechuudha yoo gara Google Chrome isiniif hin galledha kan asirraan isin agarsiisaa jiru YouTube Studio appii irraanis itti banuu dandeessu asirratti mallattoo doolaarra kaawwachuudhaan siitingilee ammachitti agarre hundaayyuu appii YouTube Studio bilbila irratti ni mul'atu jechuudha siitingii kun asirraan seentanii oon gochuu dandeessu kun hundinuu kagaaratti ilaallee dhumnedha kana asirraanis oonii gochuu dandeessu jechuudha kanaafuu yeroo montaayizii taataneettan si'attanii kana oon gootu akka viidiyoon keessan galii isin herreegu yookaan immoo doolaara isin herreegu jechuudha haala kanaan karaa sirrii ta'een gaa viidiyoo YouTube irra post gootan irraa galii argachuu dandeessu haala kanatti fayyadamaa isin jedha namoonni haaraatan subscribe gochuu viidiyoo kan laayikii tokko naggeeffadhaa gaafii qabaatan waa'ee YouTube TikTok Facebook irraa waan isin galloo jiraate komantiitti gaafadhaa isin jedha barnoonni irraa sumatti dhaabataa